السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو نجا كيسني الحمد لله. نموني شاربي كان ستو كان برو أفتا جرجرا شيتي جرجرا جلبابا أتي منا رباتي سني أوردري قد أتنو أفتا أوردرين قدنا أولاني رفتا بتنا أكسوما مو بيا رباتي أفتا قرتنين قلنا نيوان فين واني أوفي كيسا دربيني أتو كان قدتو إسني جنني قابيني توكو إسني التمنيتو أنا موني بيا قلي وهو بني توكو أمتي وان كيسا دربيني را أتو كان قوني وان جنوسي وان أتو قوني راني جنو توكو سيسني فيمنا وان أتو قدتو إسني راني جنني توكو سيمو سيني فيمنا كيساتي أفتا سبحان الله أفتا قوري قرلتو أكوان بيا كيني أفتا نجري أكوان بيا كيني أفتا نجري يوكيني مو أكواني uffata barbaacha biyyaa baanee uffata barmeelii meeqa uffata galchina jechuudha. Namaaf illee lafuunee gallukkoo salbaajii biyyaa rabaa jedhama. Uffata achi teenye erginu kaargoo goonu yookiin immoo lafuunee galle hadiyyaa dheenye kenninu salbaajii biyyaa rabaa maqaallee hin qabu, faayidaallee hin qabu. Kanaaf uffata guurtanii hin galinaa. Calluma biyya galee taa'ee nama laala malee waa tokko nama hin fayyadu. Biyya keenya uffanni jira. Alhamdulillah. Kanaaf inshallah amma viidiyoo meeshaa obboleettii tokko kunoo akkuma argitan suuqiin jira bibbitee fufuudhee deemee afeefaa godhee sin agarsiisa. Algaan jira, firaashiin algaa jira, mafarrashaan jira. Inshallah hunduma isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaala. Egaa shaarpiif shiitiin hamma sin argitanii kaatanii kan shiitiin kanaadhaati. Shaarpiin kan warra obboleessaati. Kunillee kan qodaa nama biraati, sunillee qodaa nama biraati jechuudha. Mafarrashaallee qabdi obboleettiin keenya suni. Akkasii egaa kana fakkaata kun akkuma argitanu firaashiin kun sababa 12 jedhama. Tiknasiinsaa 12dha. Bal'inni isaa immoo 7 yookiin saantii 70. Akkasii akkuma argitanu mafarrashaa kana itti uffisee afee iddoo kanatti faa godheen isin agarsiisa. Achitti immoo kunoo akkuma argitanu ijoolleen algaa hidhaa jiru. Algaa sanallee hidhamee firaashiin irra bu'ee algaa libsiin illee namni joofne dhiifama algaa libsii irra buusuu hin dandeenye. In sardama makiinaan dhaabbatee sardamamee naan hin dhiisne algaa libsii isinitti hin agarsiisne malee algaa libsii bareedaa wayillee tolchisiisee fi hin jira. Egaa walumaa galatti obboleettiin keenya kun haadha ofii sarpiraayizii gootee maashaallah haatillee baay'ee tokko gammadanii eebbisanii ollaa firrillee eebba dhufe jechuudha. Buna qabatee ollaan yaa'ee eebba dhufe jechuudha. Gaafa meeshaan kun mana dhaqu jedhanii anillee baay'ee tokko gammadee maashaallah. Egaa rabbi jazaasii jannataan adeebisuuf obboleettii keenya dhaqsii gammachiistee haadha ofii gammachiisuun baay'ee bareedaadha. Akkuma argitan firaashiin kun minxaafiin kun illee maachii miti mafarrashachaan akka diimaa ta'e boggin jenne kana naa godheennaan filannoo siitiin kana godhee fi walumattuu nufu haa ta'uuti garuu hin bareeda gaalachuu bifti lachuu hundinuu filannoo abbaatii. Egaa kana fakkaataa kunoo haala kanaan ijoolleen asuma keessa hojjetan na gargaaranii naan hin afee malee qophaan ture gaafa sana kaameraallee ijoollee dhumaasii hojjetan na qabaa hidheetti kenne jechuudha. Akkasii maashaallah na gargaaraniiru jechuudha ijoolleen keenya galatoomanuu. Ana fakkaata kaa waa hedduutu jira. Saaxiniillee qabdi kunoo akkuma argitan ni argitu jechuudha. Haadha ofii gaa haala kanaan gammachiisuun gammachuu ofiiti. Gammachuun haadha ofii jechuun gammachuu ofiiti. Isiinis akkuma gammachuu keenya feetu nullee gammachuu haadha keenyaa ni feena jechuudha. Egaa rabbiin nama haadha ofii kaddamee haadha ofii gargaaree eebba haadha ofii irraa fudhatu rabbi nama taasisu hunduma keenya iyyuu. Akkuma argitan kunoo saaxiniin kun saaxinii waddeessaarraa meetira kaayaadha saaxiniin kuni. Waddeessarraa kan inni hojjetame akkasuma birdilibsii kanallee qabdi birdilibsii abbaa kiiloo 9. Maashaallah kana fakkaata akkuma argitanu maggaarajaan kunillee zamanaawii ta'uu dhiisus haa ta'u kaa birrii isaatii wajjin bareedaadha mana baadiyyaatti waan jedhu. Akkanatti fireenchi dooriif 2 walitti hidhamee ture walitti qaxxalamaa ture nama lamaaf adda qoodee tokko obboleettii keenya tokko fudhattee tokko immoo isiidhaaf anin godhe jechuudha. Birriinsaa birrii 3,000 birrii 5,500 adda baasee fi akkasitti kan maskootii taasifatan jechuudha.
Egaa tiraasiin sun kunillee duraan tiraasii kanan bitan ture, amma garuu tiraasii baay'ee tokko bareedaa ta'e kan boondidii irraa hojjetamedha kan inni isinii bitaa jiru. Kanaan durallee beeksiseera. Namoonni chaanaalii kootiif haaraa taatanii viidiyoo koo keessa gaggalaatii ilaalaa namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan. Tiraasiin kun tiraasiidhuma gabaa irratti tiraasii taayigarii bareedaadha jedhamee gurguramu ispoonjiidha. Duraan bareedaa ture garuu amma qayyaramee dhufeennaan nan dhiisee amma isan bitu isiniif jechuudha. Kun kanan dura bitee ammas boondidiin isinii bita jechuudha. Akkasii kun akkuma argitan makiinaatti fe'amee meeshaan hundisaa yoo makiinaatti fe'amee karaa yabbuu deema jechuudha. Yabbuu keessoo baadiyyaadha jechuudha. Qodaan kun kan inni deemu haala kanaan maashaallah ergamee jira qodaanii obboleettii keenya. Egaa namoonni meeshaa ofiifis ta'e maatiidha. Eessayyuu gaattiraa aggaaruu godina Jimmaa ta'u malee naannoo kamiyyuu akka fedhii keessanitti akka filannoo keessanitti isin biran jirtanuu amaanaadhaan natti himtu akka silaa mana kootti utuun ofii bitadhee jedhu olittiin amaanaadhaan inshaallah isinii bitee mana keessan yeroo galuu yettanu mana keessan keessa afamee isinii bareechuu ta'us isinii duuka dhaqee yoommoo qodaa taa'u ta'e immoo geessee isinii erguu nan danda'a erguu jechuudha. Yoo kan afamu ta'e duuka deemee isinii afuu hin danda'a. Yoommoo kan amma isin galtanutti mana keessan kan isinii taa'u ta'e makiinaatu geessa eessayyuu biyya kamirraayuu ajajachuu dandeessu jechuudha. Kun immoo tajaajila obboleettii keenya kan biraati. Mafarrashaa tiraasii afuriif firaashii afuriif tiraasii 12 jechuudha. Biluu bilaakii baay'ee tokko bareeda bifti isaa. Akkasii kan namoonni meeshaa garaagaraa ajajachuu barbaadanii mafarrashaas haa ta'u arabiyaa majlisiis haa ta'u meeshaalee mana keessaa jechuudha ajajachuu dandeessu inshaallah amanamummaadhaan kan isiniif bitu ta'a inshaallah. Namoonni illee akka na bira turu ji'a muraasaaf akka na bira turu barbaadanu na bira isiniif turuu danda'a amma galtanutti inshaallah. Akkasii viidiyoo kanallee laayikii godhaa daqiiqaa 7 daqiiqaa dheeraa miti hanga xumuraatti namoonni hanga yoona ilaalaa jirtanu laayikii godhaa. Namoonni laayikii hin godhini namoonni immoo chaanaalii kootiif haaraa taatanii sabiskiraayib godhaatii wal jajjabeessinu inshaallah. Anaafis faayidaa isiniif illee faayidaa biraankii garaagaraatii miti waan isin hin fayyadne miti jechuudha. Kun waanuma isin fayyadu jedhee yaada inshaallah.